Hajalu, 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 Hajalu. Kambarana kuni kanduri nadda gocha sukanesa nutti umegata garanu gubata khesi khenya mada gumam kheba humale hinka banu dada Hajalu hundesa mali fajji fame mali me badinsa godi chorumo Hajalu hundesa mali fajji fame mali me badinsa Akam gitan kabajamtoota fi daawwattoota Caayaa Miidiyaa Neetwoorkii guyyaa irraa qophii haala yeroo irratti qabannee isin dhaanne wantoonni haala yeroo irratti qabannee isin dhaanne haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtu irraa haala Oromoo fi Oromiyaa keessa jirtu irraa gaa namni qabannee isin dhaanne Maamilli Yusuf gaa qophii irratti argamtee sagantaa kana wajjin qoodachuu gadiif hedduu galatoomaa isin jaa. Galatoomaa isin sagantaa kana irratti nyaata hirkeessanii. Ga akuma maksudku yan itu diturunan istijane ga wani orang orang gitu dia curati orang mau tahu apa itu umum deh sabar hati kau musuhin gitu pakai dijiratu lah pakai dijiratu itu dia kan ketiga kapsul orang itu gitu kan kayak halam orang tidur gitu kan kayak injifan orang mau tuh mana tanya hati arkam sujud memang tuh semua temen Iya, juga fiti wanti namu dati biyya keessa biyya alaatti ati qoodee yoon si deebise tokkoffaa biyya keessatti injifannoo galmaa'ee legammaan tuni Oromoo tana tokkoomsite bakka takka akka laggata bakka takka akka waldhageen goote jechuudha tuni injifannoo takka jechuudha lammaffaa irratti immoo tarsiimoo mootummaan kun baafate mootummaa kana sheep dhoorkite yookaan sheep plus goote yookaan Boca isin dideemtu kana dhoorkite jechuudha. Mootummaan addunyaa kana siyaasaa isaa kana tartiiba dhoorkite jechuudha. Duraati ammoo mootummaa kana baajeta isaa yookaanis waan inni waraanaaf ramadu sossoonsa isaa jechuudha. Mootummaan tokko dhugaadha ikoonomiin sosso. Ikoonomii irratti dhiibbaa guddaa uumte. Dhiibbaa guddaan ikoonomii irra gahee kun keessaa alatti bakka lama adda qoodee si ibsa. Tokkoffaa biyya keessatti abbootiin qabeenyaa irratti miidhaatu gahe. Mootummaa mataa isaa irratti miidhaa guddaa ture. Fakkeenyaaf mootummaa irratti miidhaan geesse waan akkamii? Miidhaan geesse mootummaan galii inni sassaabbatu waan karoorfate san waggaa kanatti hanganaan argadhe jee waan karoorfate san sanii gadi bo'u. Kan biraa immoo investoroota maallaqa baankii irraa isaaniif baajata isaanii hannu dhabe maallaqni baankii ittiin hojjetamu yoo dhabame kufaatii mootummaatiif. Kan biraa ammaas baajatuma mootummaa kanaa hojjettoota mootummaatiif waan ramadu waan gibira maaliif waan miindaa isaanii kafalu jechuudha. Kanafaa dhabe jechuudha. Kanaatu uumame. Ammaas yoo gara biyya alaattis fuudhee biyya alaatti amma investoroonni tokko akka biyya keessa dhufne waan godhu keessa sodaa nageenyi biyya keessaa kun waan biyya alaatti hordofaa jiranii qabeenyi isaanii yoo fidanii dhufan qabeenyi isaanii san waan barbadaa'uuf waan bakka hin arganneef yookaanis waan karoorfatatu benefitii argatan saniif mi'aafa. Kan biraa dippiloomaasii biyyoota alaatii wajji qaban kanaatu dadhaba. Mogolii dhooti jechuun akkas ta'e ammas mootummaan biyya kun fudhatama akka dhabu godhan biyya alaatti. Kana jechuun karaa biraati waan takkaan dhageen imbaasiilee duraan hiriiraa bahama malee imbaasiin hin cufamu ture. Amma imbaasii cufsiisuun mootummaa Itoophiyaa kana
biyya keessa cobsiisan san keessatti akka fudhataman qabaanne goosisan. Akkas jechuun karaa biraatiin bu'aan isaan karaa saniin argatan injifannoo hin galan jechuudha. Maaliif sochii qeerroon biyya keessa godhaa jiran dhumaatii fi addunyaa addunyaatti ibsan. Akkasii addunyaa beeksisan addunyaa dhageessa akka gurra kan akka karaa Itoophiyaa kana millattu godhan jechuudha. Mee amma guddumatu gaa mootummaan Itoophiyaadha jechuudha. Hawaasni rakkatu. Wanni illee jiraatun lubbuun mootummaa Itoophiyaadhaa guddoon liqii biyya alaarraa argamtu. Akkasii bara. Irra guddaan mootummaa Itoophiyaa kan jiraatun biyya miskiina Itoophiyaa jechuun Afrikaa keessaa biyya miskiinaa. Biyyi miskiinni kun gaa biyyoota guddinatti hirkattee jiraatti yeroo maraa'u Itoophiyaa isin kana keessa akka gama kaaniin liqii yeroo mootummaan tokko fakkeenyaaf takkaa mootummaan Ameerikaadhaa mootummaan Ingiliz mootummaa Itoophiyaatti gaafa liqeessu liqii san booda deebiin kafalaniif. So kana dhaabbatee gama haalli mootummaa Abiy jiru waan sodaachisa. Gama kanaanis liqiin dhaabbatee jiru. Amma liqiin Itoophiyaa liqii mootummaan addunyaadhaa Itoophiyaaf liqeessu dhaabbatee jechuun gabaabdumatti Itoophiyaan bar khashiftaa ta'e jiru. Hojjetu jechuudha. Ikoonomiis du'a jechuudha. Amma waan takka takka dhageenye naannoo Oromiyaa keessa waan ta'an jechuudha. Gama tokkoon humna waraanaatiif waan kafalanii jechuudha mootummaan Abiyyiidha. Maqaa artist Hacaaluutiin siidaa dhaabna jedhanii uummata irraa maallaqa hisaabaa jiran. Gama tokkoon beeki koondisoona jalaa qofa sisteema kana fayyadamuun beeki. Gama biraatiin immoo huccuu waraanaa wanni binna. Waraanaa binna. Waraana qallaa baatu jira. Amma waraanni gama afaan yoo deemte ilaalte naannoo keessa qoodee raayyaa jira. Mootummaan kafoo dadhabee. Amma hayyoodhaan kana keessa ammas waan itti sii dabalan. Maqaa sababa abbaa gidduu godhatan jechuudha. Hidhaa laga abbaa'eef boondii bitadha. Ja'anii waan ikoonomiin biyyaa gadi kufte karaa kanaanis maallaqa biyya keessa jiru sassaabanii waan ittiin socho'u jechuudha. Ikoonomiin kufteessa akka akkasuma bakka deeffachuu kunis mala jechuudha. Yeroo kana keessatti hidhaan laga abbaa'ee boondii maallanii amma dura bu'uuraa turan maalleen mootummaan lafaa qabu maali? Akkaawuntii inni lafaa jechuudha. Taqammaachee irratti maalleen inni lafaa qabu duraan. Kana hojjechuu dadhabaniiti. Gaafa hojii kana baajeta ramadamee jira bara. Hidhaa abbayyaaf qarshii hangaan nu barbaachisa. Hanga saniif garuu hangamni ramadamu haa hojjetamu jaameeti baajenni beeri hojiirra oolu. Wanni haaree kan guuramu maali? Konfesaanii kana keessaa bahuudhaaf ibsu sisteema isaan fayyadamu jireenya isaa qo'achuu. Baajenni waan qaaxaa ramadamee seenaa keessatti yommuu jiru miilli gaafa biyyaa jechuun waraana isaa bobbaasu. Maallaqa kafalee miti waraana isaatiif. Ummatuma keessa qubatan san keessa nyaadhaa jiraadhaa jaan. Waraanni miila kana nama xonyamu maal godhanii naannoo jiran san keessatti jechuudha. Lafa gabbattuu qabachuu, ummata daleessifachuu, kanaan namoonni isaan jiraatanii. Lafa Oromoodhaa gisee kan lafa bareedduu barbaadanii qabatan. Lafa san hawwatuuf uummata keenya. Amma siistemii mootummaa naannoo itti jiru sun waraana isaa deeggisaa jiru sun waanuma akkanaa jechuudha. Qarshiidhaan jechuudha. Duula lafaanii amma qarshii uummata irraa guuranii jechuudha. Atti waraana isaa kan lafa jiru jechuudha. Dhimma nattanyaaran. Meeqa walumaa galatti jechuudha. Mootummaa kana akki inni itti jiru kun akka mootummaan Abiyyi itti jiru kun isa injifachiisee ta'e addaan mati kun waan qeerroon dura dhaabbattee beekee karoora isaatii fi galmi isaatii fi kaayyoon isaa waa hundi isaa ifa kaayyoodha. Ifa qeerroodha. Badhaadhinni wanni inni deemu sirna nafxanyaatu duuba dhokatee deema. Kana qeerroon hubattee jirti. Kanaaf fudhachuu diddee ilaalla qeerroon sirna isaa. Silaa dhugumatti Abiyyi qeerroof hawaasa uummata Oromootiif bu'aa kan buusu ta'e maaliif hooggantoota ciccimoo xiqqoo sabboonummaa qaban ni kakaasa hin tursiisu. Kunummaanuu akka inni fudhataman harka inni goosiste. Mootummaa gama aanaatti fudhadhu aanaa magaalaalee irraa godinaatti namoota beekamne kan xiqqasho quuqama qabaniitu jira hawaasa hojjetan. Inni dubbii ajjechaa caaluu booda bara namoota kumaaf 500 hanga 200 jaan sanii qoodi garuu aangoo irraa kaase kan quuqama hawaasa fi qabu lammii isaatiif qabu kan hojjetu kana lafarraa argee kaasee akkam bakka buusaa ture. Ummata badoota gartee warroota dhaabbiyoo keessaa biyyaa ummata fixaa ture ummata nyaachaa ture akkanaa kana bakka buusu jira. Kana hawaasni achi jiru ni harka laalee beekaa bara eenyutu naaf gaarii naaf yaada eenyutu na bulcha eenyutu namni amma bulchaan naannoo sanii eenyu akka ta'e jiraataan naannoo sanii ni beeka. Namni kun nama akka naaf yaadu nama naaf hojjetu nama dhugaati. Nama na saamumu
nama naaf hojjetu ni beeka jiraataan magaalaa sanii jechuudha. Ani amma mootummaa biyya kun irra caalatti mootummaa gowwaa ta'uu hin angale maaliif beektaa? Sirni amma inni ittiin deemu jiru kun sirna gaafii jedhamsan akkasii bara. Har'a jaarame jiru kun jaarraa ittiin mutakaffaa. Sirni jaarraa sanii jaarraa miidhagsanii fi sirna gaafa sanii har'a fidee niin daleessechuun isaa tun gurma isaa ta'uu waan ibsu beeku. Maaliif yeroo inni jiru keessatti yeroo itti ilma namaatiin itti dhaqaamu jabaatee jiru keessatti. Sirna san fidee afaan tokko amantii takkaa fi alaabaa takka jala bulaachuun impossible kun waan hin danda'amne. Kayyattuu Oromoo yeroo mul'atu dammaitee jirtu Oromoo. Qaramtee jirtu Oromoo. Qaramtee shigira irra jirti. Yeroo itti Oromoon shigira irra jirtu kana keessatti inni fidee Oromoo addaan cicciree sirna san jala deebisuudhaaf haala waan hin godhin jiru. Dhagaa abiyyoo hin qabin hin jiru bara. Maallaqa inni irra gadi naqin hin jiru. Waan takkaa gadda waan kaabinee mootummaa walgahii irratti uummata paartii gisee walgahii dhaabaa jiran bira akkam jaanee mootummaan biyya kun hanga silaa Oromoo addaan ciruudhaaf maallaqa guddaa kana ramadee maallaqa kana qisaasu silaanii fi maallaqa kana fuudhee jechuudha uummataan ittiin tajaajile fadhii uummanni qabu san ittiin godheefi waan uummanni ittiin barbaadu san silaa godheefi hanga barbaadee aangoorra tura. Amma dubbii bakka ta'e sanatti maal na yaadachiifte dubbii mararaa guddinaa jee Oromoo nukaa inte nukaddaati jettiin abiyyi. Ummatti jarree naqanyaamu isinuu baaraqotee hojjechuu jiru kun ammoo baloo jaanii jee. Itti jirtaa karaarra jirtaa akka isaan fedhan jalaa ajajaniiti karaarra jirtaa kan itti fufi jaanii jechuudha. Kana keessatti amma isumaafuu laalee kana rakkoodha jee amma abiyyuma kanaafuu qofaati isaatiif kanaati fide jee qofaati isaa. Amma maal jechuudha as keessatti wanni dubbachuu barbaade abiyyi gisee waa godhe maali namni sossobni beektaa dafee biqiltuu dhaabu waan dura museemni keessatti hojjete sana haasawuu agarsiisu waan gaarii hojjechuutu hin jira mootummaan waan gaarii hojjechuu jira ajaan yeroo bakka kana waan dagate takkaatu jira gisee ministeerota ciccimoo Oromoon ministeera keessaa eessa jira jettee yoo filaalte Oromoon hin jirtu bara takkitti Adaanech jalaan deddeemaa hunda haasa Oromoo ta'uu amma gisee Oromoo akka laatu eessa jirraa jetti carraan abiyyi Oromoo eeggatee ni bulchi jettee bilisiginnaa keessaa amantee dura keesse sadarkaa ministeeraa Oromoon qopsan eessa jiraa jetti sadarkaa ministeeraa diidamni ol Amaaraa harkaa qaba Oromoon eessa jirti. Amma inni guutummattuu karaan abiyyi deemu jiru maal inni beektaa Oromoo dhabee ni jira. Oromoon tojaa namoota dhina harkaa yaada jirti. Yeroo namatamee itti sirna tokko. Oromoon tojaa harkaa yaada jirti. Biyya san keessatti namni humna qabu Oromoo fi Tigiree Amaara birattu. Isaan maraatu biyya san gaggeessaa dhufa duraanis. Amma Oromoon tojaa namoota jirti. Tigiree dandeessee abbaan fedhe fa'aa kennettee qoqqootee ta'aa jirti Tigiree. Waan mootummaa federaalaatti godhuuf aannan yookiin fudhattu. Mootummaa kophaa teenyaa naannummaa teenya sun dhugoomsanii jiran yoo ta'u amma Amaarri dandaaf deeman. Dandaa isaan deemaniif sirna abbaa isaanii kaduursan san keessa deeffachuudhaaf isa dura akkumaatu jettee jechuudha isa dura haanii isa jechuun ani waan taqqasoo footoo abiyyi gabaabduutti isa footoo godhanii isa duubaa waan barbaadan godhaa jiru jechuudha. Amma innis maal inni beektaa aangoo turumsa mataa isaatiif malee Oromoof yaadee takka bakka Oromootiin bu'u akka afaaniin jaarsan jechuudha. Ittiin jiran jechuudha. Isaan itti jiraachuu kan agarsiisu kan silaa gaafiin Oromoodhaa kan gaafatan tokko deebee hangama takkan deebine maal uummata sossoban biqiltuu ashaaraa magariisa jedhama asgaanii wanni waan hunda fakkeenya godhatanii si bu'an ashaaraa magariisa. Asirratti waa'ee siif dabalu waan Finfinnee keessatti hojjete waan masara mootummaa keessatti hojjete kanuma dhaate. Kan Oromoo waan takka osoo hin godhin dura eenyuuf godhu jira jechuudha. Masaraa sana godhu jira malee Oromoo godhani. Masaraa sana keessa Oromoo jiraa jira. Kanaaf gaheen Oromoon achi keessaa qabdu ani namoota tokko amma fakkeenyaaf gorsaa muummee ministeeraa jee godhate haala nama namu kana qofa godhate beekte saniin ala Oromoo masaraa san keessa hojjetu. Akki ja'anitti si galee dhugumatti immoo Dooktar Mararaa waan jee keessaa namni Ali Birraatu jeensa kiiloo 4 seenuun ulfaata bahuunis akkasumatti
ni ulfaata afurii seente saddeet immoo ashubbaa amboo baattu jeeni sirraa ammas akkasumatti shimallisis maal jedhi beektaa akka boolii asiin seenan achiin ba'an himti jedhi sara afur seenuun jechuun kiiloo afur seenuun seenuunis ni jabaata bahuunis ni jabaata jedhi bahuu dadhabee jechuudha biyyichi keessa seeneeti akkatti keessaa bahuu dhabee akkas jechuu isaa deemuu shimallis adii isaa isii dubbatu akkatti seenneefu qabsoo qeerrootiin seenne akkatti baanu nu dhibee jechuu isaati. Hanya gama game gara gafi tenta lama dati ki gie de borro jura gumatti umanni oromoodha tarsiimus la abiyyatti yeroo gariin wanta waama makata kana geesse waan ati arra qaraate dhan kalee qarayya akkasii bara abiyyam qabsoo oromoo namni ittiin deemu jirtu kana gara amantii jijjiirachuu barbaade sana akka yaada isaatti akka maaliif akka uummanni biyya alaatii namoonni addunyaa hundinuu beekaniif Itoophiyaa keessatti waan dhabbii amantii jira malee namni tokko mirga isaa falmachuudhaaf hin baane waan jiru addunyaan akka isaa dhageessuuf gara amantiitti waan kana jechuudhaaf wanni takka jechuudha wanni takka fudhachaa jira mirga takka fudhachaa jira mirga inni fudhachaa jiru keessaa takka shakkotee jechuudha. Inama sudah justru. Karena ketika ini kanang guru berbadi, ini tindem di hukum orang akan hotel lah terselawang kan. Dugaan tiga Februari itu haste. Amma kurma nomor sisa ni benda. Sirna durtu, sirna elisela, sirna mana ni kitu. Hayu orang mau haragon mau halati ajisa tu, shekoti fita tu. Bersama tu dia di. Amma natanya lagi juga okote isu majalah hal dalaga tu jitu kon mali. Sheekootii masgiida keessatti manatti sheekootii gaggaafattee barcimoo dhabamsiisaa jirti ajjeesaa jirti. Mee namni waa takka hiriiraan waa takka osoo badii takka hin balleessin mana fi keessatti ajjeefamaa jira. Kana masjiidni Oromiyaa masjiidni federaalaallee labsii kana waan kana jechuudha ajjechaan akkanaa kun sirrii miti mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa qulqulleessuu qabaa tarkaanfii akkanaa kun fudhatamuu hin qabu jedhanii isaan dubbatanii turan illee baasanii turan. Kanarratti jechuudha isaanis Abiyyis mana barbaade jara kiristaanaa ortodoksii tawaayidoon akka waa'ee kanarratti jechuudha waa'ee amantii kanarratti dubbattu goosise. Ajjecha acaalutti walqabatee egaa acaaluun deebi'uudha kiristaanota jechuudha manni amantaa meeqaa gubatee amantaa kiristaanaa buqqee jira namoota 67 oliitu nu ajjeefamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo karaa gisee deebi'ee fannoo namni ajjeefame tokko jiru namni lafa isaanii irraa buqqee nuti deebisuuf qubsiisuuf hojjechuudhaan inni tokko hin jiru jira. Kun jechuudha. Ifumaafuu wal faalleessite laata isaanii dubbiin inni ciidha karaa amantii geessee amantiidhaatu wal dhahe malee dubbii mirga falmachuu miti jaallatan jireenyatti qabu kana maali amalaan Oromoo fi Amaarii waa takka rakkoo walirraa qabu. Amantii Musliimaa fi amantii Kiristaanaa waa takka walirraa rakkoo hin qabdu. Garuu mootummaa sirna kanaatu sirna kana keessa waan dhokateetu Oromoodhaa fi amantii Islaamaa irratti xiyyeeffatee ajjeesaa jira. Amantii Islaamaa irratti sheekootii wal hayyuu ta'ee ajjeesaa jira. Akkuma illee agarruutti jechuudha. Islaaman naqanii akka Islaamni ka'ee Islaam uummata kana sheekanyaan waan beekee Bete kiristaana sakka guban sila. Akka barbaachisan. Amma namoonni fakkeenyaaf amantaa kiristaanaa hordoman biyyoota alaa kanarraa wanni ilaallee agarru maal daldalaa jiran ni beekta. Amantaa kiristaanaatu tuqamee bete kiristaanaa gubatee amantii kiristaanaa amma 300 oliitu akkanatti ajjeefamee ragaa qabna maal jedhan. Propagaandaa amma isaan amantii godhanii fakkeessanii buusanii akka guutuun addunyaa amantiitu walii bu'ee malee rakkoon mootummaa fi sabni Oromoo qabu qabsaa'u jiruuf kanaa miti jedhanii daarekshinii kana jijjiiruu fedhan. Kun hin taaneef jechuudha amma isaanii. Kun soba ammallee oofaa jira. Ammallee biyya alaatti wanni oofaa jira maali? Amantii fakkeessuu fedhan ammala. Rakkoowwan qabsoo qeeroon qabsooteef biyya alaatti kanatti imbaasii dura baatee imbaasii cufsiisaa turte kana bifa amantii godhuu fedhan. Ani waan tokko wanni qabsoo qeeroo biyya keessaa kanaa dhaamu warri biyya alaatti kanatti isaanii jecha hiriira bahee dhumaa jiru kun hiriira bahee jechuun dhumaa jiru jechuu keessoo ta'e alatti qoonqoo malee ala bulanii isaanii jechi kan lallabaa jiran kuni waan akka bu'aa namni biraa godhee fi akka isaan nafxanyaan jettutti maallaqa fudhatanii waan akkana kana dalaganiiti miti. Wanni gochuu qaban Oromummaa quuqama isaan saba isaanii qaban qofaa fi uummanni kun agaruu malee qoonqoo fi hojii isaanii dhiisanii imbaasii dura bahanii isaaniif sagalee ta'anii addunyaatti beeksisuu jiraniif. Kan akka qabsoo qeeroon akka waan kana hubattuuf keessa maal na caalaas ni hubatan anis ammoo irra gaccibsee wanni ibsuu barbaaduuf kana. Maali beektaa ammaan tana
dhugumatti waan Oromoo danaa gammachiisu jira. Wanni nama gammachiisu waan takka waan Oromoon bira hotee jira. Maali beektaa inni sana? Abiyyi Ahmed akka jechisaa keessatti yoo dhageessee jiraatu taate Oromoo tana akka isiin lafaan kuma takkatti akka isiin lafaan kanatti cabsaa jiru. Waan san hojiitti hiikuudhaaf Abiyyi Ahmed maallaqa hedduu mallaqa. Hedduu basaan gadhiisee warra waan kana walitti totolchee kutaan namaa adda qootu hedduu leenjisanii gadhiisan. Waan san hunda irraa aante Oromoo. Waan san hunda irraa aante. Amma kuma tokkicha Abiyyi yoo san osoo itti milkaa'uun irraa aante. Maaliif kudha isa irraa galee beektaa Oromoon bara wayyaaniin biyya hojjetu san jechuudha. Sisteema baay'inasiitiin fayyadamaa ture. Oromoo Wallaggaa tana, Arsiin tana, Harargeen tana jaanii adda qoodanii jechuudha. Ifumaaf wal nyaachisanii, ifumaaf wal jibbisanii, ifumatti umurii dheereffachuu barbaadu. Sisteema sana inni nama fideeti moodelliin godha jee maallaqa irra gannaqee wanni godha. Oromoo waan kana biraa godhata ani hedduu bakka sanatti Oromoo hedduu irraa qabne tokkummaan akkana jiraachuu jechuudha. Tokkummaa Oromoodhaa waan cabtuun fakkaatu kana. Akkuma waan jaanii tokkummaa Oromoo okkotee akka waan okkotee miti jaa. Tokkummaa Oromoodhaan lafee fi dhiigaan ijaaramteen hayyoonni kan jaansan dhugaa ta'uusii anammaan agar waan kana irratti tarkaanfachuusidha. Ani bu'aa biyya Ameerikisan jee dhiiroo Oromoon tunni jette dhiiroo Shawaa fi Wallagga walii kaanii dhiiroo Shawaa fi Arsii walii kaanii waan jiru sodaa guddaa takka nama irratti hunte. Maaliif inni akka fedhe ta'u mootummaa waan maqaa mootummaa qaba. Mootummaa qaba waan fedhe ta'u baay'ee guddaa irra qaba nama dubbatuu danda'a. So waan kan Oromoon biroo kutu fatanaa kan Oromoon biroo kutu sitteen hedduu takkaan Oromootti illee irraa hin gammadee ittiin buunellee. Mega amma ati mee asirratti inti qashoo waan dabaluu amma jala fashalaa'uun Abiyyi kun ittiin kasaare amma Abiyyi qabsoota natti jechuudha. Amma haalatti ammas bifa jijjiirateeti paartuma Oromoo tanaaf taatu anaa isinii beeka anaa isinii fila jechuun tabiraata ka haaree uumee nu as baase ammas ajaa'iba. Haaretti waan dhiyeenyetti amma ta'ee as ba'e fakkeenyaaf si galee maka maaggachuufaa fi paartiilee haareetti qabata duraan qabu jiisisee. Abaawas akkasuma godhee bara osoo daawwiti ibsaan jiru isa duuba abaawas horaa tokko hojii oriijinaal dhagee osoo jiru qinci foorjidis uumee jira si galee. Isin hundi ana isinii beeka amma maal taphatee jechuun gaafa ajjechaa caaluutti wal qabatee yoonii fi abaawwatu shaniitu ajjeese jee nutti himaa ture bara gaafa akkas jee nutti himaa ture san kaafaa'uun maal balleessite maaliif hidhamti kaafaa'uun saniifuu kaafaa'uun silaa jiraatti amma san yoo balleessee yoo ajjeese nama dabarsiisan arge nama sana irratti tarkaanfii fudhate yoo jiraatino ragaatti hin qabaatin wanni ta'e hundi soba ta'e akkanumatti banama hidhaa keessatti deddeebisuun uummata taphachaa jira jechuudha. Amma keessattuu jechuun dubbiin Jawaar Mahaammatuun ani inni guddisii galee an Jawaar namaa isaan gitu hin qabu. Nama akkasa addunyaa kanarratti Oromoof jechuudha namni dhalatee jiru. Dhugaa Oromoo yoo dubbanne akkuma Jawaaritti dhugaa dubbachuu. Dubbatan dhugaa dubbachuu qabsaa'aa akkuma Jawaar qabsaa'u. Ani waan akkana isiniin jiru sii galee amma nama mul'atti Jawaar keessaa hafuusaatti qabsoo tana keessatti gahee Jawaar qabsoo tana keessatti taphatu arge. Duraan namni biraa sii galee dagalee ta'eeti qabsootu motorri isa cinaa oofaa turan sii galee. Amma motorri san keessaa hafuusan ammoo amma nu dhageemte. Kun ammas bubbulee Jawaar beensi isaa hafan qabu mana hidhaa haraani bahaa qabsoon Oromootuunis ammoo akka Jawaar jedhame sanitti jechuu gisee hidhaa kanaa fi abadan paartiin isaan sila diiguu fi hidhamtuuni Nuun milkoonni qabsoo Oromootti makamaa Oromoon ni injifatti qabsoo si kana gara fuulduraatti ni finiinsiti injifannoon akkuma ammatti itti fufaa jirtu kanatti irraa anti jeetiin aftedhaan. Akkas Jawaar Mahaammad jechisaa keessatti waan jeeta qabajoo inni irraanfanne taate an Oromoon na saalafachiisteen beektu jedhu. Ammaas gaafa jedhu san awwaliin abdadhu rabbii fi uummata Oromooti jedhu dhugumatti rabbiin isaatii fi uummanni Oromoo isaa inni abdasuun dhugumatti isa cinaa jiraachuu isaadhaa waan arginu. Ji'a tokko oolii fi eegee Jawaar Mahaammad hidhaa seenee irraa caaluun deemee jechuudha. Takka Oromiyaan tasgabbootee hin beeku. Takka Oromoo Oromoo ta'an hin beeku. Diyaaspooraan namatti hin galle. Yoo irraa gama tokkoon hiriirri gama tokko jiraate boru hiriira biraa iftaan hiriira biraa marsaadhaan hiriira kana baay'isanii hiriira jechuun waan biraa ta'e sagalee jechuudha.
sagalee ta'e mootummaa addunyaa dhageessifachuu karaa nayyaatiin. So uummanni keenya takkaa manatti hin galle akkuma inni jee Oromoon Jawaar salphachiisees. Jawaar Mohaammed qabsaa Oromoo jaarraa meeqa booda Oromoo harkata jaarraa 40 booda jechuudha. Egaa yoonni keenya gurguddaan dhuman booda warra akka jaarraa Abbaa Gadaa Baaroo Tumsaatii fi Taaddasaa Birruufaan eegaluun booda namni akka Jawaaritti Oromoo harkata jirtu. Gama kaaniinis tokkummaan Oromoodhaa Jawaar Mohaammed irraa. Namni akka Jawaar Mohaammed Oromoo tokko hin jiru. Wanni tokkummaa Oromoodhaa akka camma ijaaramte ammas. Qeerroon Oromoodhaa akka camma ijaaramte jirti. Waan isaan irraanfatte akka bara naftinyaa irraanfatte gaafa Jawaar Mohaammed galee tokko biyya galee taa'e qeerroon hin jirtu tokko ture. Deebisaa san gaafa Jawaar Mohaammed gaafa deebisuuf qeerroon hin jirtu namni jee qeerroo tuqa laalaa jiru. Qeerroon hin jirtu jettan tuqaati laalaa jee akka qeerroon hin jirtu hin jiru. Dhugumatti qeerroon kun ammoo Oromiyaa to'annaa kan fi jira galfatte. Kanadha qoqqobbii irraa haasan. Oromiyaa irraa. Qoqqobbii jechuun mootummaa Ameerikaa dhaaltu mootummoota Afrikaa irra ka'a. Mootummaa as jibbu tokko irra ka'a. Har'a qeerroon humna guddaa qabaachuu isiitiin Oromiyaa keessa qoqqobbii mootummaa irra keessee beeku. Kun mootummaan qeerroo san jiraachuu isii Itoophiyaa agarsiifte jechuudha. Harka kanatanii jiran amma harka kanatanii karaa manguddummaa fi jiran. Ani asirratti xiqqeessu waan isiin ta'u takkaatu jira. Namaatu aadaa maaroonii hojii qeerroo bakka bu'eetii fi OBN irratti dubbate. Qeerroo kan qabsaa'eef jijjiirama kana fiduu fi jeenamni isaa. Qeerroo kan qabsaa'eef naftanyaa jala buluudhaaf qabsaa'e. Isa sanii fi nama deebisu fedhasii galee. Jijjiiramni inni fide san fakkeenyaaf qeerroo laaltee jijjiiramni san karaa miinaan haati ammaas qabsootti sii galee dhugaadha qabsoo qeerroo qabsoo ta'e inni fiddeef bilisummaa sii gonfachuuf kan qabsooyte. Gaafa wanti karaa meeqee immoo maal godhuu eegalti? Inni haati bara. Isaan jala tiisuudhaaf naftanyaan jala tiisuudhaaf kana fa qabsooyte hin jennu. Amma akka namni san jootte akkasii galee. Isuma saniifuu qabsoon qeerroo hin galleef akkasii jechuu barbaadan asirratti. Qeerroon bara jijjiirama kana fiduu qofa osoo hin ta'in qaama jijjiirama kanaati. Qaama jijjiirama kanaa jechuun beekee qaama jijjiirama kanaa jechuun gaafa rakkoon takka sirra geesse haatee falmatu ati. Ifiifuu jijjiiramni kun harka keessa qeerroo keessa jiraateera. Fadhan boonus hin taane fadhan ta'ee jiru hin taane. Saniifuu qeerroon qaama jijjiirama kanaatti jaanii qeerroo ala kaayanii waan biraa fakkeessuu hin ta'u. Qeerroon ifiifuu qaama jijjiirama kanaatti jijjiirama kanaan qabee biyya sanaan biyya tasgabbeessu hin ta'u qeerroo. Waan biraatti qeerroon jechuun sirna namoota gabaabuuti. Sirna tokkoo tuutte. Injiraatu biyyi takka akkasii bara ifiifuu qeerroo nama sirna taate jirti qeerroo ala keessee qeerroo furaachi dhiibdee qeerroon qaama jijjiirama kanaati isaanii fidee kursiichirra kaa'e saniifuu waan biraatti bahuu qabdu jechuun danda'ama. Qeerroon ifiifuu waan kana harka qeerroo keessa jirti jechuudha aangoota namallee. Kanaafuu garisiisan waan hin gaddaa fi torbaan kan guutuutti jiran alaaqa isaallee garasiinee jiru. Magaalummaa deemaa jirra amgaafta kan itti tuute. Masa kan taate jalleen gaggarummaa deemu jirtee maatii dhumarra maal jettamee hawaasa bal'aa Oromootii fi qeerroo Oromootii fi nama Oromoo hundaafuu maal dhaabdee? Ani qabsoo Oromoon godhaa jirtu qeerroon godhaa jirtu biyya keessa biyya alaa godhaa jirtu hedduun dinqisiifadha durarratti. Dinqisiifannaa kiyya isaanii ibsuu keessatti fakkeenyaaf Oromoo biyya keessa jirtu akkasii dhumaa jirtu hawwanii fi miidhaas ni qabdi beekii qabsootu. Namni duduwaa waloon sani miidhaadha. Hidhamaa waloon kunis miidhaadha. Qabsoo wareegan qaban hin jirtu. Wareegan hin qabne jiru. Saniif wareega barbaachisu hunda irra kafalanitti bilisummaadhaaf qabsoo jiran. Kanaafuu isaan dinqisiifadha sii galee. Gama dhumaatti ammoo warreen hojii isaanii dhiisanii bishaanii fi dheebuun agabanii beelawanii biyya alaatii qabsaa'aa jiran kanaas ni dinqisiifadha. Maaliif Oromummaadha jecha qabsaa'aa qeerroo biyya kana jajjabeessu jira. Diinagdeen illee akkasuma bira dhaabbachuu jira. Waan dandeenye hundaan godhuu jiraniif. Akkasumatti jechuudha wanni asirratti dabaluu barbaaduu fi qabsoon hara baafannaa boqonnaatti fudhatanii tarkaanfii jechuun feeziitti aanutti dabarti. Akkasitti deemaa jirti jechuudha. Qeerroon saniifuu kana gochuu isaaniitiif isaan dinqisiifadhaa jabaadhaa qabsoo teessanitti fufaan isaanii jaha. Dabalataan wanti irratti dabaluu yoo jiraate sirni nama nyaataa kana sirna kana akka qeerroon hin fudhanne nuyi osoo hin ta'in qeerroon biyya keessaatu falmachaa jiraachuu sirraa argaa jirra. Silaa sirni kun qeerroof ta'e wanni isaan finciluu barbaachiseef hin jiru. Wanni hiriira bahuu fi lagannaa godhuu kun kun wanni barbaachisee hin jiru. Qabsoo isaaniitiitu
qabsoo haqaa waan ta'eef haqa malee feetu qeerroonni saniif akkasii sagantaan keenya gara dhumaarra deemaa jirti. Akkuma ati jette ka uummata Oromootiif dhaamsi akka waliigalaatti dhaamna jechuudha. Mootummaa nama nyaataa kana jechuudha. Mootummaa naftanyaa kana ifirraa buqqisuudhaaf qabsoon daran finiinuu qabdi. Qabsoo daran finiintee tokkummaanis daran jabaachuu qabdi. Yoo tokkummaan jiraate akkuma faranjiin nutti bara haati bilisummaadhaa tokkummaadha jedha. Akkasitti jechuudha tokkummaa fi qabsoonis daran jechuudha tarsiimoo qeerroon jechuudha amma goda gaaftuu hundarrattuu jabaannee argamuu qabna. Wajjin dhaabbachuu qabna. Naannoon tokko hogguu mormii fe'e naannoo biraa callisuu hin qabu. Bakka takkaa yeroo baane mo'achuu hin dandeenye jechuudha mootummaa kana. Maaliif mootummaan yoonii fi qabsoon takka amma takkaa fincilli Harargee keessatti dhoowwe qaama waraana isaa fuudhee akka jirutti Harargee geessee uummata Harargee qaqqabee kan hidhee kan ajjeesuu danda'a. Yoonni kutaa Oromiyaa kudha takka keessatti kaane waraanni isaanii hundi bakka hundatti hiramee jira miidhaa wal geessuu hin danda'an jechuudha. Saniifuu wareegamuun dhufaa wareegama kanaas akka hin deemnetti hafanaatuma gama alaa ta'e isaan walitti hidhannee qabsoo teenya gartee gama fuulduraatti oofuu qabna. Hanga ayyoonni keenya kameen akkasii nu jiranis hidhaadhaa baafanii qabsoo Oromootti dabalamanitti hanga Oromiyaan bilisoomtee mootummaa naftanyaa kana farraa kaafne sirni Itoophiyaa buqqootti uummanni Oromoo bakka jiru wal dhagee wal jira deemee gama hundaa'u gorsoo dhiqannuu qabaa. Nutis gaa guyyaa irraan tanaa wanni gartee obboleessa keenya maamii wajjin walitti dhufnee irraan sunne akkuma jaanii dhagaa tokko bookee tokko irra dheesse mana jaartatee jechi namaa tokko akkasuma walirra kaa'anii wal utubaa akkasitti bakka jiru wal dambeessaa deemudha. Gama miidiyaa istiimaatiinis gama miidiyaa saatiraatira dabruunis gama hunda akkana jabaachuu jira. Saniif gaa nutis qophii teenya tana asumarratti golamnaa. Daawwattoonni caayaa miidiyaa nuti akka guyyaa irraan tanaa qophii tana fakkaatu isin dhiyeessinee jirra. Waan daawwattaniif galtoomaa jenna. Qophiilee keenya gartee gaganaa hafanii wajjinis turtii gaarii isiniin jenna. Nu daawwachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galtoomaa gaa.